Onkololeessa Kudalama Guyyaa Roobii akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media. Cunfaalee gabaasa arraan isinitti himaa cunfaalee kana kan isinitti himu Arrastan Mahammad jalqaba irratti immoo matootii gabaasa keenya arraatiin isin dhageessisa. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa ta'uuf murannoo qabdii jahame. Itoophiyaan konkolaattota gurguddaa gaazii uumamaatiin hojjetan gara biyyaatti galchuu akka jalqabdu beeksifte. Daarektarri barnoota idila addunyaa Afrikaa Dr. Dennis Sinyoloon yaa'ii waliigalaa 23ffaa waldaa barsiisotaa irratti hanqinni barsiisotaa fi maallaqaa gadi aanaan barnoota Afrikaa gufachiisaa jira jahan. Wixineen waliigaltee koree kooriidarii deessuu Jibuutitti xumurame. Shakkamtoonni yakka saamichaa raawwatanii miliquuf yaalan to'atamuun qoratamaa jiru jahame. Kanneen matootii gabaasa keenya irraati amma immoo bal'ina isaattiin isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin tura. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf murannoo qabdii jahame. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf ulaagaalee barbaachisan guutuuf murannoo qabdii jechuun bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Iyyoob Takkaalenyi dubbatan. Dr. Iyyoob dhaabbata daldala addunyaatti bakka bu'aa gargaaraa daldala Ameerikaa Niil Beek waliin adeemsa Itoophiyaan miseensa dhaabbatichaa ta'uuf taasisaa jirtu ilaalchisee mari'atan. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf ulaagaalee barbaachisan guutuuf murannoo qabaachuu Dr. Iyyoob Takkaalenyi himuun adeemsichi akka milkaa'u Ameerikaan deeggarsa cimaa akka taasiftu gaafatan. Riformii Itoophiyaan gaggeessiteef beekamtii kan kennan Niil Beek biyyattiin miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf fageenya deemaa jirtu dinqisiifachuudhaan moggatti imalli eegalamee cimee akka itti fufuu jajjabeessuun Ameerikaan tumsa barbaachisu kan taasiftu ta'uus mirkaneessan. Itoophiyaan konkolaattota gurguddaa gaazii uumamaatiin hojjetan gara biyyaatti galchuu akka jalqabdu beeksifte. Dhaabbanni daldala Beekaa Jeneraal Biizines jahamuu konkolaattota gurguddaa gaazii uumamaatiin hojjetan biyya alaa irraa gara Itoophiyaa galchuuf dhaabbata Chaayinaa Shaakmaan waliin waliigaltee mallatteessuu beeksise. Dhaabbatichi kana kan beeksise sagantaa beeksisa kibxata kaleessaa jechuun onkololeessa 21 bara 2025 Finfinnee hoteela Sharaatanitti gaggeeffame irratti akka ta'es ibsame. Saganticha irratti haasaa kan taasisan Daarektarri olaanaan dhaabbata Beekaa obbo Mikaa'el Kaasaa mootummaan konkolaattota gaazii uumamaatiin hojjetan biyya alaatii akka seenaniif jajjabeessaa waan jiruuf dhaabbanni isaanii kanuma xiyyeeffannoo keessa galchuun yeroo dhiyootti konkolaattota 150 akka galchu himan. Bakki ijaarsa konkolaattonni gaazii uumamaatiin hojjetan kun yeroo biyya alaatii galfaman itti walitti qindeeffamus xumuramaa akka jiru ibsuun kunis marsaa jalqabaatiin konkolaattota 500,000 walitti qindeessuuf karoorfamuu Daarektarri olaanaan kun ibse. Haaluma kanaan hoogganaan waliigalaa dhaabbata Shaakmaa Awutoomobil Guruup akka jahanitti dhaabbanni isaanii Chaayinaa keessatti dhaabbata konkolaattota ulfaatoo hojjechuu fi dhiyeessii irratti adda durummaan beekamtii argatee jahan. Itti dabaluunis dhaabbanni isaanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa biroof oomisha dhiyeessuu irratti muuxannoo waggaa 30 olii akka qabu ibsuun kunis gurgurtaa waggaa dhaabbatichaa keessaa 45% gabaa Afrikaa akka oolchu ibsan. Koomishinarri Koomishinii Investimentii obbo Zallaqaa Tamasgeen gama isaaniitiin biyyoonni lamaanuu hariiroowwan akka daldala, ce'umsa teekinooloojii, walitti dhufeenya aadaa fi kan biroo yeroo dheeraaf gidduu ture dhaabbilee daldalaa lamaan kun cimee kan itti fufsiisu ta'uu beeksise. Sagantaa kanarratti hooggantoonni daldalaa fi qondaaltonni biyya keessaa Chaayinaa bulchiinsa Shaanshii 30 ol kan argaman yoo ta'u, Ambaasaddar Daawinoo Kadir ministeerri dhimma alaa Itoophiyaatti Daarektarri olaanaa dhimmoota baha giddugaleessaa fi Paasifik akkasumas deetan ministeera daldalaa fi tumsa naannoo obbo Indaaloo Mokonnan argamanii jiru.
Kanaan walqabatee ministeerri maallaqaa dhiyeenya kanaa konkolaattonni fe'umsaa fi geejjibaa uummataa kanneen dhangala'aa gaazii uumamaatiin hojjetan fulbana 30 bara 2018 irraa eegalee karaa gibira irraa bilisaatiin akka biyyattii seenan akka hayyamamuu beeksise. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad konkolaattota gurguddaa benziila fayyadaman fulbana 22 bara 2018 irraa eegalee akka biyyattii hin galchine uggura labsuun kan yaadatamudha. Daarektarri barnoota idila addunyaa Afrikaa Dr. Dennis Sinyoloon yaa'ii waliigalaa 23ffaa waldayaa barsiisotaa irratti hanqinni barsiisotaa fi maallaqa guddina barnoota Afrikaa gufachiisaa jira jahan. Yaa'iin waliigalaa 23ffaa waldaa barsiisotaa Itoophiyaa guyyoota muraasa dura Finfinneetti gaggeeffamaa ture barsiisotaa fi hooggantoota gamtaa sabaa fi ardiiwwan adda addaa irraa walitti fiduun sagantaa waamichaa gamtaa haaromsaa fi barnoota ummata qulqullina qabuu fi hunda hammate godhuu irratti xiyyeeffatee mari'atame. Daarektarri barnoota idila addunyaa Afrikaa Dr. Dennis Sinyoloon haasawa isaanii keessatti ergaa tokkummaa fi ariifachiisaa dabarsuun cinatti barumsi mirga bu'uura dhala namaati akkasumas labsii mirgoota namoomaa addunyaa bara 1948 waliigaltee mirgoota diinagdee hawaasummaa fi aadaa bara 1966 fi chaartara mirgoota namoomaa fi uummattoota Afrikaa irratti hundaa'aa jahan. Dr. Sinyoloon itti fufuun hanqinni barsiisotaa fi maallaqaa gadi aanaan guddina barnoota Afrikaa guutuu gufachiisaa jiraachuu himan. Kana malees tilmaama UNESCO irratti hundooynee bara 2030tti SDG 4 galmaan gahuuf barsiisota haaraa miliyoona 44 barbaachisu keessaa miliyoona 15 Afrikaa Saharaa gadii keessatti argamu jahan. Mootummoonni Afrikaa hedduun investimentii gahaa barnootaaf hin godhan giddugaleessaan biyyoonni Afrikaa GDP isaanii keessaa parsantii 3.8 yookaan bajata biyyaalessaa keessaa parsantii 15 qofaan barnootaaf oolchan kun immoo ulaagaalee idila addunyaa gadiidhaas jahan. Dr. Sinyoloon sagantaa Go Public Education Fund jahamu irratti hirmaattota hirmaachisanii jiru. Duulli kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 26 keessatti eegalame kaayyoon isaa mootummoonni akka barnoota barsiisota bu'uuraalee misoomaa fi qabeenya baruu fi barsiisuu irratti invest godhan waamicha godhuudha jahame. Daa'imni Afrikaa hundi mana barumsaa mootummaa qulqullina qabu keessatti barsiisaa gahumsa kaka'umsaa fi leenjii olaanaa qabuun akka baratan godhuu qabna jechuun Dr. Sinyoloon waamicha isaanii xumuran. Wixineen waliigaltee koree kooridarii deessuu Jibuutitti xumurame. Bakka bu'oonni Jibuutii, Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa fi Yuugaandaa walgahii koree teeknikaa abbaa taayitaa bulchiinsaa kooridarii Jibuutii, Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa, Ugaandaa irratti Jibuutitti walitti qabaman. Walgahii kana irratti bakka bu'oonni wixinee waliigaltee abbaa taayitichaa hundeessuuf qophaa'ee gamaggamuun abbaa taayitichaa hojiirra oolmaa fi qindoomina piroojeektii kooriidarii kan to'atu ta'ee inspeekshiniin baankii misooma Afrikaatiin kan deeggaramu yoo ta'e kooriidarii lafaa tarsiimoo biyyoota afran buufata doonii Jibuutii waliin walqunnamsiisuu qopheessuu daldala naannoo guddisuuf kan akeekuudha jahame. Waliigalteen xumuramee amma mana marii ministeerota waliinitti dhiyaate akka ragga'u kan taasisu yoo ta'u kunis abbaa taayitaa bulchiinsa kooriidarii deessuu sirnaan akka hundeeffamuu karaa ni bana. Misoomni kun walitti dhufeenya daldalaa cimsuu fi walitti hidhaminsa guutuu naannichaa ni guddisaa jahameetii eeggama. Shakkamtoonni yakka saamichaa raawwatanii miliquuf yaalan to'atamuun qoratamaa jiru jahame. Magaalaa Finfinneetti shakkamtoonni uffata qaamolee nageenyaa fakkaatu uffachuun yakka saamichaa raawwatanii miliquuf turan to'atamuun qoratamaa jiraachuu qajeelchi waliigalaa poolisii Finfinnee beeksise. Namoonni dhuunfaa Abrahaam Ashannaafii fi Daagim Birahaan jahaman miidhamtuu Raadiyeet Ahmad suuqii cufattee konkolaataa lakkoofsa gabatee 2888595 kaasuun oofaa jirtu dhaabsisanii humnaan gara teessoo duubatti akka dabartu taasisuun konkolaataa kallattii fedhanitti ofiif oofuu eegalan.
Maallaqa qarshii 500,000 akka dabarsituu dirqisiisanis qarshii hangana hin qabu jechuu isiitiin maallaqa harkarraa qabdu birrii 8,700 fudhachuun moobaayilaa lamaas harkaa saamanii osoo ariifatanii konkolaataa biraa waliin walitti bu'an. Balaa kana booda konkolaataa keessaa bu'anii miliquu fi mana namaa seenuuf osoo yaalanii poolisii tiraafiik saajin Fantaahun Alamaayyoo Jaahamuun to'annoo jalaa oolfamuu qajeelchi poolisii Finfinnee beeksise. Shakkamtoonni kanneen uffata dambii qaamaa nageenyaa uffatan malee qaama nageenyaa akka hin ta'in kan mirkanaa'ee fi yakka raawwataniin wal qabatee qorannoon taasifamaa akka jiru qajeelchichi beeksise. Uffata dambii qaama nageenyaa uffachuun yakka adda addaa kan raawwachuu danda'u namoonni jiraachuu waan malaniif hawaasni shakkii akkasii eeruu kennuun tumsaa akka taasisaniif qajeelchi olaanaan poolisii magaalaa Finfinnee hubachiise. Galmeewwan sobaa fi chaappaa sobaa fayyadamuun yakka adda addaa namoonni raawwatanis to'atamaa akka jiran ibsame. Eegan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa arraaf jennee walitti qabanne kan hanga ammaa ture sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.